Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne taansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu Oromoodha keessan jajjabeeffadhaa oduu ammee kan biyya keessattii fi kan biyya alaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Wajji turuudhaan itti bohara kallattii mangara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo deemu oduun jalqaba. Oduun kun oduu ammeedha. Lixa shaggara aanaa ada'aa bargaa. Gandoota garaagaraa keessatti bineensi maqaan isaatti fi fuulli isaa hanga ammaatti hin beekamin miidhaa guddaa namoota irraan dhaqqabsiisaa jira jechuudhaan Dooche Veleen jiraattota wabeeffachuudhaan gabaasee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu guutuu Oromiyaa keessatti humnoonni mootummaa yeroo ammaa kana kallattii garaagaraatiin tooftaalee garaagaraa gargaaramuun hawaasa bal'aa irratti miidhaa garaagaraa dhaqqabsiisaa jiraachuu akkasumas dararaan hawaasa bal'aa irratti raawwatamaa jirus daangaa dabru maddeen odeeffannoo garaagaraatiif kennaniin jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa ibsanii jiru. Guutuu odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu guutuu Oromiyaa keessatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufuu fi mootummaalleen humna guddaa bobbaasuun maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun dararaa guddaa namoota nagaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa kan beeksisan yoo ta'u, waraana bilisummaa Oromoollee humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun bobbaatee dararaa garaagaraa hawaasa irratti raawwattu kana irratti tarkaanfii fudhataa jiru cimsee itti fufuun miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisaa jiraachuu beeksisee jira. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kanatti magaalota tokko tokkos bilisummaan keessa socho'aa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu isaa qabadhee jira isin biraan ga'a oduu biyya alaallee qabna. Guutuu odeeffannoo kanneeniitiif kan biroo wajjin. Isin wajjin kan turoo ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu ammeedha yookaan immoo breaking news. Shawaa lixaa aanaa ada'aa bargaatti bineensi hanga ammaa maqaan isaa hin beekamin namoota irratti miidhaa geessisaa jiraachuu gabaafamee jira. Godina Shawaa lixaa aanaa ada'aa bargaa gandoota baadiyyaa keessatti bineensi maqaan isaa hanga ammaatti adda hin bahin miidhaa guddaa namoota irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu reediyoon Jarman Dooche Veleen gabaasee jira. Bineensi hanga ammaatti fuula fi maqaan isaa hin beekamin kun irra guddaa daa'imman adamsa kan jedhan jiraattonni dhiiga namaa xuuxuudhaan reeffa lafatti dhiisee biraa deema jechuudhaan himanii jiru. Jiraata aanaa ada'aa bargaa kan ta'e obbo Taaddasaa Joote bineensi kun qeerransa kan fakkaatuu fi mormaa qaaqee yookaan micciiree akka nama ajjeesuu fi kana duras naannawa kanatti mul'atee kan hin beekne ta'uu himee jira. Obbo Taaddasaan akka jedhetti bineensi kun erga naannichatti mul'achuu jalqabe ji'oota darbuu eeruudhaan ergasii namoota hedduu irratti miidhaa dhaqqabsiise jedhee jira. Itti dabaluunis bineensi kun ada'aa bargaa gandoota akka Gaattiraa Nabee, Bishaan Diimoo, Maaruu Caboo fi kan biroo keessattis yaaddoo uumee jira jechuudhaan dubbatee jira. Obbo Taaddasaan bineensi balaa geessisaa jiru kun bifaan burree, daalachaa fi daammii akka ta'e himanii jiru. Akkasumas jabbii loonii ni ga'a jechuudhaan dubbatanii jiru. Jiraataan Dooche Veleen dubbise kun barii ximqata darbee kana ximqata bara kanaa jechuudha mucaa ollaa isaa nyaachuu himee jira. Bineensi kun muka koruudhaan mukarraa namatti gadi uttaaluudhaan miidhaa dhaqqabsiisa. Miidhaa inni namarratti dhaqqabsiise irrallee of baraaruun hin danda'amu jechuudhaan dubbatee jira. Haaluma wal fakkaatuun aanaa ada'aa bargaa ganda Shooboreetti dubartii tokko irratti bineensi kun miidhaa wayita dhaqqabsiisuuf yaaletti iyyitee dirmannaa uummanni taasiseefin akka baraaramte dubbatee jira. Oduu Oromiyaa kan hafan immoo akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyoo ganda Gambeela Tarree keessatti hidhattoonni fi kaabinoonni faashistii Biltsiginnaa gaafa guraandhala 4/2026 dargaggoota gandichaa walgahii baasanii maallaqaan gowwoomsuuf yaalaa turu maddeen himan. Jaleewwan qarshii xiqqoon kaayyoo ilmaan Oromoo jijjiirsiisuuf karoorfatan dargaggoota kanneen bakka tokkotti erga walitti qabanii booda qarshii guddaa isiniif liqeessinaa isin immoo nu gargaartanii hojii nageenyaa hojjettu yoo jedhan dargaggoonni gandichaa immoo nuti dhimma siyaasaa keessa hin seennu qarshiisuma qabnu wajjin of jijjiirra jechuun yaalii gowwoomsaa isaanii itti fayyadamuun eeramee jira. Barri qarshii wal soban darbeera sirna gittaa bittaa jalaa ba'uuf nutis gama keenyaan qabsaa'uu qabna. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo wanti dandeenyuun bira dhaabbannee tumsuu qabna kan jedhan dargaggoonni gandichaa sababa yaalii gowwoomsaa lukkeelee Biltsiginnaa karaatti hambisaniif namni yaada kana mormee argame seeraan gaafatama jechuun itti dhaadachaa turu illee dabaluun ibsanii jiru. Humnaan na jaalladhuun jaalala hin taatu akkuma jedhamu jaleewwan murna Biltsiginnaa gubbaan gagaditti nama isaan deeggaruu fi kaayyoo daba isaanii jala hiriiruu oggaa dhaban aangoo kennuu maallaqaan gowwoomsuu fi humnaan
afaan qawweetti qabuun gara fedhii isaaniitti. Godina Harargee Lixaa Aanaa Gumbii Bordooddee Araddaa Sabbaqaa jedhamurraan ergamtoonni dinagdee impaayiraatti utubuu fi sadoo dhuunfaa isaanii guuttachuuf gara jabinaan hawaasa raarsuu araada godhatan gaafa Guraandhala 8 2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Abdoosh Abdullaahi, Ammee Moosee, Haloo Abdullaahi, Jibriil Said, Jamaal Suufiyaanii fi kanneen biroo hedduu ta'an hidhaatti darbachuu jiraattonni baasaniiru. Araddicha keessatti jaleewwan bilchaginnaa manneen hawaasaa irra deemuun hawaasa qoonqoofillee waan harkaa gara afaanitti deebifatu dhabee rakkatuu fi kaffaltii gibiraa guddaa isaanitti fe'an raawwachuuf humna dhaban maqaa adda addaa itti baasuun yakkanii reebuu, hidhuu, saamuu fi yakkoota mirga namoomaa adda addaa irraan geessanii dirqamaan kaffalchiisaa kan jiran ta'uun baramee jira. Ergamtoonni bilchaginnaa akkuma impaayirattiitti dadhabbii dinagdee isaan mudate dandamachiisuuf tooftaalee adda addaa bocanii maqaa kaffaltii adda addaa hawaasatti gadi buusuun hawaasa qaala'insi jireenyaa fi beelaan agabaa jiru dararanii daantaa dhuunfaa isaanii guuttachuu fi galii sirnichaa guddisuuf halkanii fi guyyaa dhamaa jiru. Godina Arsii Lixaa Aanaa Siraaroo magaalaa Lokkee Duwwaa tokko keessatti jaleewwan bilisiginnaa jiraatota lakkooftuu ibsaa bitachuu dadhaban 200 ol ta'an irraa ibsaa balleessuu himan. Afaaniin qofa waa'ee bu'uuraalee misoomaa dubbachaa tajaajila hawaasni argachuu qabu kan dhabsiisanii fi faayidaa dhuunfaa isaanii dursiifatanii kan socho'an murni PP lakkooftuu ibsaa mata mataatti bitachuu qabdu jechuun ibsaa hawaasa irraa kan balleessanii fi osoo ibsaan magaalicha keessaa warra lakkooftuu qaban qofaaf ifaa jiru. Jiraattonni sababa qabeenyaa ittiin lakkooftuu ibsaa galfatan dhaban qofaaf mana dukkanaa keessatti rakkataa akka jiran ibsameera. Jiraattonni kunneen lakkooftuu bitachuuf gatiin dachaan itti dabaluu fi yeroo isaan itti argachuu qaban lafa irra jalaa harkifachuun tajaajila ibsaa dhabuutti dinagdee dabalatee rakkooleen adda addaa isaan mudachuu gabaasni ONM dhaqqabeenii ifoomsa. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Baateetti hidhattoonni PP raayyaa ittisa impaayirattii fi milishoota jedhaman Guraandhala 10 naannoo Amaaraa Aanaa Qaalluu irraa gara Aanaa Baateetti baay'inaan imaluun maqaa maatii qabsaa'otaa fi deeggartoota WBO'ti jedhuun hawwan hedduu qaamsanii reebicha irratti gaggeessuun magaalaa Kombolchaatti dhufuu jiraattonni ibsaniiru. Hawwanii fi maanguddootni gara jabeeyyii murna maafiyaa PP naannoo Amaaraa Aanaa Qaalluu irraa dhufaniin barjaan dharaa itti maxxanfamuun Aanaa Baatee ganda caffee Araddaa Agamsoo irraa ukkaanfamuun hidhaatti darbataman keessaa muraasni maqaa argan Aadde Hawaayiddii, Aadde Faaxumaa Said Suleemaan, Lubaabaa Yaasinii fi Naa'imaa Umar kanneen jedhamanidha. Namoonni kunneen shaayii danfisanii gurguruun ofii fi ilmaan isaanii kan jiraachisan malee deeggartoota paartii dhaaba siyaasaa kamiyyuu kan hin taane yoo ta'an lukkeeleen bilchiginnaa akkuma argan bobbaafamuun uummata Oromoo gooluu aadeffatan ammoo aanaa biroo irraa dhufanii qorannoo fi ragaa tokko malee hawwan kana reebaa maqaa maatii qabsaa'otaa fi deeggartoota WBO'ti jedhuun ukkaamsanii hidhaatti darbachuu fi akka maatiin achi deemanii hin dubbisnes irraa dhorkaa jiraachuun ibsameera. Akka jiraattonni Aanaa Baatee ganda caffee Araddaa Agamsoo ONM dubbise himanitti loltoonni sirnichaa naannoo Amaaraa Aanaa Qaalluu irraa dhufanii namoota nagaa jumulaan reebaa ukkaamsanii magaalaa Kombolchaatti hidhuun waan haaraa takkaa isaan mudate hin beekne ta'uu irraa kan ka'e yeroo ammaa gochi kun rifaatuu fi yaaddoo nageenya hamaa jiraattota Aanaa Baateetti uumee jiraachuus dabaluun dubbataniiru. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Mootummaan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun guutuu Oromiyaa keessatti humnoonni bobbaase miidhaa uummata nagaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuulleen kan itti fufe ta'uu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatii fi odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaasuun miidhaa garaagaraa hawaasa nagaa irratti dhaqqabsiisaa jirtuu fi qabeenya mancaasaa jirtu irratti tarkaanfii fudhataa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Haaluma kanaan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humnoota maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaate irratti haleellaa raawwatuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala taasise hedduu booji'uun meeshaalee waraanas irraa hiikkatu akka itti fufe waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessotti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argatu beeksisee jira. Haleellaa guyyaa kaleessaa Guraandhala 12 2026 Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessotti humnoota mootummaa irratti ganama sa'a 3 irraa jalqabe hanga guyyaa sa'a 8 walakkaatti lola ture irratti haleellaa raawwateen hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kaaba Shawaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu beeksisee jira.
Kaaba shaggar aanaa dagamitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisee jira. Guutuun isaa akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Giddu-Gala Oromiyaa kaaba shaggar aanaa dagam keessatti tarkaanfii diina irratti fudhateen injifannoo argate. Tarkaanfii gaafa gurraandhala 12 bara 2026 kaaba shaggar aanaa dagam ganda Alii Dooroo jedhamu keessatti fudhateen injifannoo argate. Tarkaanfii murna bilisiginnaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamtu irratti fudhate kanaan kisaaraa guddaa murna bilisiginnaa kanarraan gahuu obbo zoonii Giddu-Gala Oromiyaa beeksise. Haala kanaan waraana murna bilisiginnaa mindaaf jecha biyya goolaa jirtu kana irraan du'aa fi madoon adabuun meeshaa waraanaa irraa hiikee jira. Tarkaanfii kanaanis waraana murna bilisiginnaa irraa nama 9 battalatti yoo ajjeesu 13 madoo jajjabaa madeessee jira. Bulchiinsi fi nageenyi aanaa dagam obbo Tafarii Irbaa kan jedhamu warra madaa'an keessaa isa tokko akka taa'ame bira gahamee jira. Bulchiinsi fi nageenyi aanaa dagam obbo Tafarii Irbaa obbo Sakataa maqaa jedhuun waraana qabatee bobba'uun gatii isaa argachuun amma hospitaala Fiichee keessatti yaalamaa akka jiru beekamee jira. Kana malees meeshaa diinni qabattee ittiin waraana bilisummaa Oromoo barbaadu harka ishii micciiruun dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaabaa 4 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Gama biraatiin immoo raayyaan ittisa biyyaatii fi humnoonni waraana mootummaa hedduun gara kaabaatti kaafamuu hordofee waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduu to'ataa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jiruun humnoota mootummaan bakka buuse irratti tarkaanfii fudhachuun hedduu isaanii baqachiisaa jiraachuu fi bakkoota hedduu to'ataa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Viidiyoon gabaabduun kunillee kan agarsiiftu isuma kanadha. Waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo tokko malee magaalota hedduu keessa socho'aa jiraachuu kan agarsiisudha. Kun immoo bakkoota hedduu to'ataa jiraachuu kan agarsiisudha. Abbo daandii rangoon jedhis achi godhaa jiru san Akkuma viidiyoo kana irraa argitanis hawaasnis rakkoo tokko malee waliin socho'aa kan jiruu fi qabeenyi uummatallee haala nageenyi isaanii eegameen rakkoon tokko osoo hin uumamin wal keessa kan deemaa jiran ta'uu viidiyoo argisiiftudha. Maalodha kuni? Haa. Biyya alaarraa arganneen ammoo Sudaan laga Naayil keessatti doonii garagalteen lubbuun namoota 21 darbe. Goota namoota 27 ol fe'ee ture garagalfamuun yoo xiqqaate namoonni 21 du'an gaa'uun naannoo Kamisa Kaleessaa beeksisanii jiru. Mootummaan naannoo bulchiinsa laga Abbayyaa akka jedhetti taatee roobii darbe mudatee booda reeffi namoota 21 duraan kan argame yoo ta'u namoota ammallee achi buuteen isaanii dhabamaniif sakatta'insi itti fufee jira. Miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti bidiruun dubartoota daa'immanii fi maanguddoota dabalatee namoota 27 ol fe'attee turte naannoo Sheendii naannoo Taayibaa Alkawaadii fi De'im Alqaraayaa gidduutti osoo deemaa jiru garagalti. Addatti ammoo neetworkiin dookterotaa Sudaan ibsa kenneen balaan kun saaxilamummaa geejjiba lagaa fi hanqina tarkaanfiiwwan nageenyaa bu'uurumaa akkasumas sa'aatii jalqabaa keessatti aangaawwan naannoo fi gareewwan ittisa siviilii dhabamuu isaanii kan mul'isu yoo ta'u kun ammoo amma balaa kana daran ammeessee jedhee jira. Aangaawonni gareewwan baraarsaa addaa fi meeshaalee sakatta'insaa fi deebisanii dhaabuu erguuf gaanfii atattamaa akka fudhatan waamicha dhiyeessee nageenya geejjibaa lagaa mirkaneessuu fi balaawwan akkasii lubbuu namoota qulqulluu galaafatan akka deebi'ee hin mudanne gaanfiin atattamaa akka fudhatamu gaafatee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oromoo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hangeerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.